Argite? Namni maal taate miti lama irraa si qaadee abeera miti lama si qitaa hin irraati. Is akkasumaan oduu guddisan. Homtuu maan ta'u sodaatiin akkanuma. Waaqayyo jira Itoophiyaadhaaf. Biyya biraatiif hin jiru Waaqayyoon. Dhukkubsataa kan jiru warra alaa dhufe. Ilaasitti hima dhaggeeffadhu. Karaa ittiin daddarbu beekta. Kanaafiyyuu nuti kan gochuu qabnu walirraa siqnee taa'uu jarcha ogeessi fayyaa nuun jedhu sirriitti fudhannee hojiirra oolchuu qabna bari. Dhugaasaa jedhee ati waa'ee dhibee vaayirasii koronaa dogoggora dubbachaa jirta. Kana beektaa garuu? Nan beeke sirrittan beeka. Warra alaa dhufeetu dhukkubsachaa. Isaan illee mooyyuu buufata xiyyaaratti tambifamaniira. Kanaafuu uummata keessa seenu waan ta'eef hin sodaatin. Ela dhaggeeffadhu. Akkuma kiyyaana dogongora kan qabatanitu akka addunyaatti xiyyeeffannoo kennuu dhabuurraa kan ka'e namoonni baay'ee dhukkubfachaas du'aas kan jiran. Biyyi keenya immoo kana dandamachuu hin dandeessu. Mee ammatti qorataan ta'uuf beektaa ammatti? Dhuguma biyya keenya keessatti namoonni hedduu qabamaa jiru. Du'aas jiru. Kanammoo ijaan agarteettaa gurraanis dhageessetta. Eegalee ati ofii kee of jaalachuu baannaan maatii keetiif jiraachuu qabda. Wanta isin hin galle tokkotu jiru. Suni bee siyaasa. Siyaasaan akkas godhani. Ela hin jarjariin gamme dhaggeeffadhu sitan hima. Dhukkubni kun namayyuu miti bineensayyuu qabaa jira. Si ilaala wanta ati beekuu qabdu dhibeen vaayirasii koronaa kun ijaan hin mul'atu. Fakkeenyaaf si keessatti jiraate ati namoota hedduutti daddabarsuu dandeessa. Kanaafuu dhibeen vaayirasii koronaa kan beekamu ilaala qorannoodhaan qofa. Ati fakkeenyaaf amma kwaaraantaayinii galtee baateetta guyyaa guddaa kun kanan of beeka akkatti jira. Animu. Harki jira koronaan jira? Hin jira harka kootir. Mallattoon irratti agartanoo jira? Hin qoratamnes qoramus hin barbaadu. Ani fayyaadha. Ati fayyaadha. Yaa obboleessa koo yaa fayyaa koo. Si dhibeen koronaa kan beekamu qorannoodhaan qofa siin jedheera. Kanaafuu ati immoo tuttuqaa waan meeqa tuttuqaa oolta. Harka keellee bishaan qulqulluudhaaf saamunaadhaan illee dhiqadhu gaafa jedhu hin dhiqattu. Kila amma guugiyyuun godhatee taate maaskii qabdaa. Achis koronaa asis koronaa. Bakkuma hin jiru. Isayyuu naasota ati maal taate? Si yuunivarsiitii irraa deemaa gara mana keessanitti taa'aa gaafnu jedhanii akka dhibee kanarraa of baraaruuf malee akka bakka barbaadee jiruuti. Nagaatti lammata nawwaame maal fakkaataa kun? Xiqqoo si barcaa fudhannee. Semua. Gurbaanee masakara maal ta'e gurbaan kun nagaan qabdu. Maal eessuma harka na fuutu moo? Cufibbaa harka waliin fuudhiina nagaa keessan eeggadha harka keessan ni qaddaati walirra fagaadhaa jedhame miti. Maal kun dhaga'u? Ana laan dhufne maal ani biyyuma keessan jira maal rifira ammoo maal afna sodaattare. Firaa falagaa jedha koronaa. Kas miti. Akkami armi. Maal fakka achi taa'e ka'iiti achi taa'e. Kaa'ime achi namarraa fagaadhoo taa'e. Maal akkamitti guddatee mucaan kun? Namusuma qabu? Imma beelee laaqana naa kenna. Harka dhiquu ka'ii fudha. Akkamitti guddistee mucaa kana? Dhala koo akkatti hin qabadhu soo ta'e inumaan qabadha.
Ati garuu yeroo badduu kana natti dhuftatu yaa koodeeko. Yeroo wal gaafatanii miti kun. Yeroo walitti dhufanii miti. Ani xaa'oo tokkotu na rakkifnaa naan safarachuu dhufeen asiin gore malee maal hojjechuun dhufan yeroo kan akka gadi hin baane nan beeka. Nan dubbisin. Sassaba narraa gale. Yeroo wal gaafatanii miti barri kun yoo darbe wal gaafanna. Arani boodan si deema. Wajjinaa nyaannu kaasumu. Ati harka kenni qattu. Maadeeran siin jedhama. Wajjin nyaanna kaasumu maantaate. Kas godhaani gaddaa jedhan mitiire. Miti gurba. Dhiisa akkasumaan odeessuusa. Maaf saamunaan hin qattu garuu. Gaddeera ganama. Maal argu maal dhaga'u gabaabuu jedhan. Ati nyaattu? Nyaaddume. Nyaaddu. Hooduun jedhe. Akka kiyyatti nyaaddu. Anuufumaan nyaadhadhis. Oofumaan nyaadhu. Gurbaa. Hoodume. Gamme. Gadi taa'e nyaaddu fikeeti. Naan ta'e mucaa. Oofumaan nyaadha nyaadha. Kanumatti. Dakki nyaadhu. Hoodati. Dakki siin jedhe. Dhiisa harmeen kan jettu. Fiddi harkubatti naa kenna. Harkubatti naa kenna. Kaaf gara ofitti godhi gurbaan naan gadi taa'e nyaaddu. Gadi taa'e nyaaddu fikeeti. Nyaachaan jirtu osoo Anaan nagee. Bunni kee kunis waan ga'u Takkaan wal lola noo dhushe. Lakki nagee. Takkaan ol lola eessuma. Lakki nagaa. Kana takkitti qofa narraa fudhata. Gurba. Eeyyeen osooki. Gadi of qabdee. Sodaatiin akkanuma. Taa'e nyaaddu fikeeti. Si gurshuuma. Odoo akka nama baratee taate. Odoo akkana si guddisetti guddatte nama kaanuu hin barsiistayyu. Kaanuu hin barsiistayyu umurii kee kanatti. Jedhaa Waaqayyo isiniif haa laatu. Mee waan feefuu walitti deebina gaa yoo barri barate. Takka dhuftee silaaf na duddee deemte. Nagaa lakki natti du'aa kanaa booda immoo karaan fagoodha miti. Beenu kan nagaan gale. Hee ilma koo maal ta'a akkuma daa'ima balate akkuma daa'ima seeraan guddate yoo taate amma namni kun inni baadiyyaadhaa dhufe ati baratte magaala oolta harka dhiqqu inni sitti himuu qaba isa mana isaatii dhufee mana koo dhufe tuttuqxu harka isa harka dhiqadhu siin jedha magaala oolta hin dhufte odoo namatti himuu qabdu odoo nama barsiisuu qabdu ati garuu akkana taate. Odoon akkanan isa guddiseeti haaduu qara lamaan nama muru taate. Ati namatti himta nama barsiistayyu. Akkamitti amma namni baadiyyaadhaa dhufe ani umrii kiyya kanatti ani kana siima yeroo badduu kanatti. Maaluma sii wayya ati naamuusan qabdu guddisa badduu duubatti ana arrabsiista. Ana bakka feete ooltee dhufte harka saamunuma kanaan dhiqachuu sitti ulfaatee isa baadiyyaadhaa dhufe. Isa nama biraati waliin tuttuqe gurshii takkaate utaataan irrifachiisu dheetti zimta. Irrifachiisu irrifata namni kun natti dheetti dhiisa. Yoomuma akkaaf gara ofitti goota. Yoomuma baratta yoomuma beektaati. Galchi. Ol galchi manatti. Akka bolte yaati. Tola. Dhuftee? Waaqayyo faa galatu. Maali garuu ati fayyaa qabda? Maalan balleesse? Maali garuu kana hunda turu? Hin deeminii odoon siin jedhu na tuffattee haa ta'uun beeku diddee deemte. Haga ammaatti turuun kee garuu maalin? Rakkadheen kan dhimma naqee fi sun raawwachuu hin dandeenya. Kanaafan bubbulee maalan godhan bira. Akkuma ilala akkuma natti himame kun kanaan sirriitti dhufee eegaa ture dhugaan sitti hima. Afaanuma koorraallee hin fudhanne akkamatti dhufee eegaa ture. Dhugaadha. Magaala akkuma arginu kana kinoo nutti himaatii nu barsiisatii jiru. Hin deeminaayi. Humnaa ol ta'e malee manaan bahina jechaa nu barsiisan jiran isaan.
eega deemtee moo daftee dhimma kee fixattee deebitu? Dhageessa mucaan obboleettii kolle dhufee harkan si fuudhanaan jennaan otoo magaalaa keessatti akkas reediyoof televezyiinii dhaga'u ani hin barbaadu jedhetanii ofirraa dhowwu. Kun maali? Of eeggannoo kooti masitti of eeggannoo kooti. Si alama qofa faana kaa'e. Kanaachi nyaadhu jedhee dideen kaan afaanitti cuqqaalladheen ture. Maarree. Ani kan isin jedhu silaa kinoo waanuma dhageenyu kana walirraa fagaadhaa walitti dhiyaattanii hin taa'inaa jedhanii waan qabnu hundarratti nu barsiisatii jiru. Ati garuu walitti dhiyaachuu dhiistee teessee waliin naa nyaatte. Afaanitti godhadhee naan jettu kana kinoo akkuma sila amma si argu takkan godhataa takka kiisi keessa godhata. Natti mimee kanaa of eeguun nagaan fayyaa kee qabdee manaa baate waan natti fiddee galtu maaliin beeka'an. Akkanatti innoo kan qabamu silaa sagal nu barsiisu. Anatu bade. Lama bicha afaan naqaa jettu. Otti dhiifte maal ta'a? Abba xaa'oo sana matoo midhaan kun utoon faca'in bara dhufu maala nyaadha. Xaa'oo barbaachan deemeen bara. Oo ta'e horee qorichi baay'ateef xinnaa ta'e qaba. Shunkurtii takkas nyaatan lamas nyaatan foolii takkitti bahe. Maal an balleecha ammas jara na ufee gadhee man nageem. Na dhageessa hima didduun du'an didduu jedhan. Amma waa hundaafuu dhaqiitii harka kee dhiqadhu. Hundi kophee kee huccuu kee ofirraa jijjiiri maatii kootti odoon makamii. Dafi kana achi haasa'uun barbaadu. Ilma ko, bukaan kunis hin dhiisne silaa mana yaalaa deemte wayyu. Qorra waan ana hojjedhaan. Maaliifuu hiriyoota keettasi bilbila. Hin bilbilin eenyutti illee hin bilbilin. Annagaa qorra. Koronaan biyya keenya keessatti argameera. Addunyaa mara waliin biyya keenya keessatti immoo lakkoofsi isaa baay'ee daran dabalaa jira. Kanaaf eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Eeggannoon gochuu qabnu keessaa inni guddaa fi inni tokko manaa bahuu dhiisuudha. Manaa baanee deemuun dirqama yoo nutti ta'e garuu gaafa baanu maaskii kaa'achuu nurra jira. Maaskiin kun nurraa gara nama biraarraa immoo gara keenyatti akkan dabarre nu fayyaduu danda'a waan ta'eef maaskii kaa'achuun baay'ee barbaachisaadha. Amma harka keenya saamunaaf bishaaniin dhiqachuu, saanitaayizarii yoo qabaanne immoo saanitaayizariidhaan sirriitti qulqulleeffachuu, harka qulqulluun taaneen immoo ija keenya, funyaan keenyaa fi afaan keenya tuttuquu hin qabnu jechuudha. Egaa nama wajjin tuttuqqii yoo qabaanne immoo namni sun qabamuunsaa yoo mirkanaa'e nama sana adda baafachuu, nama adda baafanne sana immoo tuttuqqii nama wajjin qaba jennee himuu yookaan immoo adda baasnee
ogeessotaan nu yaalanitti himuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha yoo qabaadha. Gara mana yaalaa dhaquun wanti nama sodaachisu tokko illee hin jiru. Gara mana yaalaa yoo dhaqne achitti wanti nuuf godhamu yaaladha. Vaayirasii kana ofirratti yoo shakkine gara mana yaalaa deemnee vaayirasii kanaaf qoratamuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota baay'ee argineerra du'anii kan dhufanii vaayirasii kanaan qabamuu isaanii adda baasaa jiru. Egaa vaayirasii kanaan yoo qabamne of dhoksine vaayirasiin kun isanni nu miidhuurra maatii keenya namoota jaallanne akkasumas naannoo keenya aanaa keenya godina keenya biyya keenya akka inni waliin ga'u gochuu dandeenya jechuudha yoo of dhoksine. Nyaata libaanatti ta'e. As taa'ee dhiphachuurra bilbileetuma yoo achi deemee ta'u falatuma harkatti fayyadu. Maalan buusa qabadde mana keessas taa'e waan biraa dabaluudha.